بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. biyya Roomirraa magaalaa Tursuus mootiin Diqiyaanos jedhamu dhagaarraa boca tolchee akka namoonni gabbaran dirqamsiisaa ture. Namoonni waan sana hin gabbarre ammoo ajjeefamaa fi tarkaanfileen garaagaraa irratti fudhatamaa turan. Sana keessaa dargaggoonni tokko waan kana gabbaraa jedhamnaan nuti rabbiin malee waan kana hin gabbarru jedhaniin. Sanumaan isin ijoolleedha, mee itti yaada hanga boriitti, garuu dirqama waan kana gabbaruu qabdu jedhee akeekkachiiseen. Sanumaan dargaggoonni sun mootii kana baqaaf adeemsa eegalan. Utuu deemanii nama loon tiksu kan saree tokko qabutti dhufanii namni sun itti dabalamee utuu deemanii lafti itti bari'uuf jennaan gara holqa tokko seenan. Sanumaan Diqiyaanos yeroo waan kana dhaga'u namoonni duuka bu'anii akka dargaggoota kana qabanii fidan itti hime. Yeroo holqa sana bira gahanii jedhan keessa holqa sanaa seenuu ni sodaatan. Sanumaan mootiin sun akka itti cufamu ajaja dabarsee boolla yookiin holqa isaan seenan keessatti itti cufame. Sanumaan dargaggoonni kun yaa Rabbi rahmata nuu godhi, deeggarsa keetiin nu dhaqqabi jechuun Rabbiin kadhatan. Gareen sun ashaabal kaaf kan jedhaman jechaadha. Sanumaan Rabbiin dargaggoota sanatti hirriba buuse waggoota 300 hirriba keessa turan jechaadha. Sana booda yeroo Rabbiin dammaqsu waggaa hanga kana booda beelli itti dhaga'amnaan jara keessaa nam tokko magaalaa dhaqee nyaata bitee fi akka dhufu ajajaniit namni sun magaalaa ba'ee yeroo jedhu magaalaan akka durii irraa jijjiiramteetiin turte. Sanumaan lakki karaa dogoggorre magaalaan isa durii miti jedhee yaadaatiin ture. Sana booda waan nyaatu sana bitatee yeroo maallaqa kafaluuf jedhu namichi maallaqa hirkaa fuudhe hedduu ajaa'ibsiifate. Namana maallaqa kana eessaa fidde? Kan namoonni dur awwaalan argatte moo jedhee isatti dubbate. Achumaan namni sun lakki nuti mootii Diqiyaanos jedhamu baqanneet holqa keessa jirra, beelli nutti dhufnaan bitachuu dhufne, kaleessa galgaladha kan dhaqnee boolla sana seenne jedhe. Subhaanallah, waggaa 300 hirriba keessa turanitti waan guyyaa tokko itti fakkaate jechaadha. Yoona amanuu baattan koottaa nafaana dardara hedduu jira isinin garsiisa jedhee jaratti haasa'e. Namoonni walitti qabamanii hedduu ajaa'ibsiifatanii mootii yeroo sanaa Badros musliimaa fi nama mu'mina kan ture waan kana dhageenyaan namoota gurguddaa biyyaa kaafatee gara holqa gareen ashaabal kaaf jiran sanatti imale. Warri boolla keessa turan yeroo waan kana dhagahan Diqiyaanosii fi gareen isaa nu qabachuuf dhufaa jira, akka nuti as jiru dhaga'e jedhanii yaadaatiin turan. Garuu seenaan Diqiyaanos waggaa 300 dura waan tureef dhaloonni meeqaa darbeetiin ture. Achii dhaqee yeroo kottee fardaa fi waca namootaa dhagahan jarri gara solaataa seenan. Yeroo holqicha keessa seenan jarri salaataatiin turan.
innaa jarri salaata irraa xumuran jara dhungatee seenaa Diqiyaanos sanas itti kaasee amma mootummaan mu'minaa akka jiru jaraaf hime. Sana booda Rabbiin ruuhii jaraa keessaa fuudhee gara hirribaatti jara deebise. Jarri nam torba saree isaanii wajjin 8 yeroo ta'an yeroo rafan ijji isaanii babbanamee akka waan ilaalaniiti. Rabbiin Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam jara san utuu garte onneen kee sodaadhaan guutamti irraa dheessita, jarri hirriba keessa jiru malee ijji jaraa babbanaa kan taate akka biyyoon foon isaanii hin nyaanneef gar tokkorraa gara biraatti gaggaragalfamaa malaa'ikotaan hanga guyyaa qiyaamaa kan turanidha. Sareen isaaniis innaa jarri garagalan goda sana keessa jaratti garagalee kan ciisu innis ni garagala. Rabbiin akkanatti dargaggoota karaa isaa barbaacha isa faana bahan hirribaan hanga guyyaa qiyaamaa akka turan ruuhii jaraa fuudhee goda ashaabal kaaf kan naannoo magaalaa Tirsuus jedhamtu kan biyya Ruum mitti argamtu keessa Rabbiin jara kaa'e. Rabbiin warra haqaaf karaa isaa barbaacha fi sabilillaa bahanii boriitu jannata argatan nu haa taasisu. Seenaan ashaabal kaaf dargaggoota Rabbiin malee gabbaramaan dhugaa hin jiru jedhanii baqannaa mootii Diqiyaanos irraa bahanii goda keessatti Rabbiin hanga guyyaa qiyaamaatti jara raffisee boriitu badhaasa kennuuf kana fakkaata. Salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Maatii yuutuubii kana warri ittiin dabalamne immoo sabskiraayib gochuun akka itti dabalamtan isiniin jechaa bakka jirtanitti nagayaan turaa.